fuunee akkam jirtuun kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa yeroo garaagaraatti hayyoota addunyaarra jiran sunuudhaan sagantaalee garaagaraa isinii dhiyeessa. Har'allee sagantaa keenya har'aa keessatti keessummaa tokko jaarmayaa waltajjii walabummaa Oromiyaatirraa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Akka fuulleffannaa sagantaa isaanii nuuf ibsaniif. Keessummaan keenyallee gaa toorarratti nu argamuu isaaniitiif maqaa dhageeffattoota keenyatiin jalqabarra isaan galateeffadha. Isinillee gaa dhageeffattoonni keenya hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan asumaaniin isin affeera. Keessummaa keenya Dr. Bayaan Baga nagaan gara tooraa dhuftan. Atillee leellisaa qophii keessan irratti naffeeruu keetiif galatoomii wayyoomi siin jedha. Illee gabaabsaati Dr. Bayaan eenyu ga'ee isaanii wajjin dhageeffattoota keenya afaan keessanirraa haa barani. Hayyee galatoomii Bayaan jechuun ani dhaladhee jedhee biyya Oromiyaa aanaa Haliilaa jedhamu sanii kutaa Arsii keessa jecha sanitti dhaladhee achumatti barumsa kiyyallee hagaa sadarkaa tokkoffaa achumatti san booda gara Arbaa Gugool dhufee barumsa galeessa fi haayiskuulii yookiin olaanaa sadarkaa olaanaallee achumatti xumuradhee eegasii gara yuunivarsiitii Harummaa jedhamu waggaa tokko walakkaa eega baradhe booda rakkinuma waa'ee qabsoo Oromoo kanaaf addaan kuteetiin gara biyya alaa baqadhee san booda hiree mootummaan Ameerikaa baqattoota gara biyya alaa kana dhufe sanii asuma jira jechaadha. Bayaan jechaan kanuma gabaabatti. Dr. Bayaan galatoomaa dhageeffattoonni keenyallee haga tokko isin baran jedheeti yaadaa hedduun dhageeffattoota keenyaa isin beekuu malu. Amma kallattiidhaan gara gaaffii kiyyaa har'aaf qabadhee dhufeettiin isiniif dabbira. Dr. Bayaan waltajjiin walabummaa Oromiyaa maali yoom ijaarame? Waltajjiin walabummaa Oromiyaa kun eenyuma kana ijaarame gara ji'a 4-5 hin ta'a. Waltajjiin kunillee wanni ijaarameef sabboononni warri qabsoo Oromootiif quuqan walitti dhufanii kanatti taa'uun qabnu qabsoo tana bira dhaabachuu qabna. Keessattuu iyyuu qabsoo walabummaa Oromiyaa kan uummanni Oromoo biyya ofii walaba taate ijaarachuu ka jedhu kana xurree ganama qabsoon irratti jalqabamte kanarratti hir'isuu qabna jechuun sabboononni walitti dhufanii waliin mari'ataniit waltajjii walabummaa kana ijaaranii haga ji'a 4-5 hingaa jechaadha. Walitti dhufeetiin dhufan kana jibbaata ga'uu jalqabne jechaadha. Wanni sababaan inni ijaaramellee reefsiin jedhe san qabsoo walabummaa kanaaf manni walitti dhufee namni sabboononni walitti dhufaniitiin akka marii godhaniitiin soo biyya jiru sanillee akka kibsaniif walitti dhufee kana kureessine kanuma gabaabatti. Mee Dr. Bayaan asumaan wal qabsiisee isinii dabala yeroo garaagaraa jaarmaaleen Oromoodhaa maqaa Oromootiin jaaraman hedduudha. Ni jaaramuu, ni kufuu, wal diiguu, walitti baquu, addaan hiikkatu. Kanuma argaa ture uummanni Oromoollee burjaajii kana keessa turanii. Mee addatti kaayyoon waltajjii walabummaa Oromiyaa addatti maaliif ijaarame? Kaayyoon walabummaa Oromiyaa akkuma maqarraa maaltan kana yookiin maqarraa hubachuu dandeettan kana walabummaa Oromiyaati. Warri walitti dhufneet hin jenne kaayoon kun kaayoo uummata Oromoo ta'uu qaba. Kaayoo qabsoo uummata Oromoo ta'uu qaba. Uummanni Oromoo sun biyyi Oromiyaa jedhamtu sun humnaan qabatamtee impaayera Itoophiyaa sanitti humnaan edamte. Kana waan ta'eef uummanni impaayeratti edamte tokko uummanni kolonii ta'e tokko humnaan qabame tokko biyya ofii argachuun biyya ofii walaba ijaarachuun barbaachisa ka jedhuuf kaayoo walabummaa kun barbaachisaadha jennee kaayoo walabummaa kana qabanne. Kaayoo walabummaa kana yoo qabanneetiin jennu immoo wanni nu godhuu qabnu dura sabboononni walitti dhufanii waltajjii tokko jalatti dhufaniitiin waliin mari'achuu qabu. Akkasumas immoo walabummaan barbaachisaadha jedhanii itti amananii akka Oromiyaan walaba taatu irratti mari'atanii fala barbaadaniitiin falli akkaataa itti argamu waliin mari'atanii marii san keessa qabsootti deemu jecha. Akkuma reefsi jedhe san biyyi Itoophiyaan sun jedhamtu sun Abisiiniyaa yookiin Itoophiyaa jedhamtu sun impaayera kun diigame biyyi walaba taate Oromiyaan walaba taate ijaaramuu qaba jennee waan amannuuf. Kana godhuuf immoo warri biyya alaa jiranis qabsoo kana biyyi keenya qeerroon keenya manni keenya qarreen keenya irratti du'anii irratti bu'aa jiran kana bira dhaabatanii akka gargaaran gochuun kaayoo keenya keessaa tokko. Ammallee warri walabummaa jedhu kun
gaaddisa tokko jalatti dhufaniitiin qabsoo kana qindoominaan akka oofan keessaa kaayoo kennu. Kanuma fakkaata kaayoon nu ijaaramneef kaayoo walabummaati gabaabatti. Mee asumarraa gaafii takka isinii dabala waltajjiin walabummaa Oromiyaa kallattii yookiin galii godhateetti deemaa jira. Galiin isaa dhaabbileen biraa kan bilisummaa Oromootiif carraaqan karaalee adda addaatiin maqaalee adda addaatiin ni jiran. Kaayyoon keessan hagam walitti dhiyaate isaan wajjinoon hojjettu? Akkuma siin jedhe yoo dhaabbota biraatitti dhaabbota Oromoo kan biraatitti yoo kan dhufnu taate akkuma manni Oromoo sabni Oromoo quba qabutti fakkeenyaaf fudhanne addi bilisummaa Oromoo ganama yoo ijaarameetiin jedhu uummata Oromoo bilisa baasee Democratic Republic of Oromiyaa ijaara ka jedhu kaayoo saniin ka'e kun kaayoo ganamaati jecha warroonni biraallee akka Jeneraal Waaqoo Guutuu ta'ellee akka hangafa Hayyuu Duree Jaarraa Abbaa Gadaa kummarruuyyuu kaayoo kana qabatan uummanni Oromoo sun impaayera uummanni Oromoo sun humnaan qabame bilisa bahuu qaba ka jedhu san kana ka qabatanii uummanni kennallee irratti qabsoo godhaa ture kana ka ganamaa sun yoo dhaabbota biraatitti ka deebinu taate fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo haga siyaasillee dhaabonni biraallee kan ijaaramaniitiin jedhan maqama akkasiisan maqama bilisummaa Oromiyaa kanaaf qabsaawaa turan haa ta'u malee jabana isaanu kana gadaa isaanu kana kaayoon kun jijjiirameetiin kaayoon bilisummaa jedhu kun dabsameetiin gara dimokiraasii Itoophiyaaf itti jijjiirameera kuni fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo keessatti kan mul'ataa ture Itoophiyaa dimokiraatessu deebi'aati immoo yoo Itoophiyaan dimokiraatofteetiin jette yoo Itoophiyaan sun biyya federaalaa ka taatu taate uummanni Oromoo rakkoon isaan hiikama ka jedhu haala akkanaa qabatan. Ammallee yoo argineetiin jennu warri biyya keessatti deebi'an keessattuu haga karaa nagaatiin qabsaa'aa jedhaniitiin dhaabbonni biyya keessatti galaniitiin jedhan wanni isaan dhaabbonni kun amma godhaa jiran yoo laalletiin jenne san ka gadhiisan fakkaata. Maaliif wanni isaan itti qophaayan filmaata goonaa wanni isaan itti qophaayan federaalizimii ijaarraa akka dubbatanitti wama lamatu jiraata warra tokkummaa Itoophiyaa san tokkummaa unitary system yookiin tokkicha callaa seentara irratti waltajjii sanii ajaja gad dabarsu mootummaa akkasiitii fi mootummaa federaalaa lamaanuma kana ka jedhu fakkeenyaaf ofeekoo yoo sii kaasetiin jedhe federaalizimiif dhaabate malee walabummaaf hin dhaabanne kanaafuu dhaabbonni biraa walabummaa Oromiyaa walaba taate ijaarra ka jedhu san kaayoo sanirra hin jiran. Nu waltajjii kana yoo ijaarru kaayoon Oromiyaan walaba baahuu qaba jedhu sanirratti cichuu fi karaa sanirratti deebisuu fi garaagarummaan keenya nu walabummaa Oromiyaa san barbaannaa. Oromiyaan akkuma seera addunyaatti akka uummanni tokko uummanni kolonii qabu uummanni impaayera jala jiru impaayera san diigee mirga isaa eeysifateetiin biyya ofii ijaarachuu qabu sanitti biyya teenna Oromiyaa walaba taate ijaaranna ka jedhu garaagarummaan keenya. Galatooma Dr. Ibsa bal'aanaa kennitanii ammallee gaafii itti aanutti dabra. Akeekni ijaaramiinsa fi qabsaa'ota walabummaa Oromiyaatitti amananii ittiin hammattan mee maal fakkaata? Akkaataan ittiin hammannu akeeka si ibseera akkuma reefsi hime sani akeekni kenna ifaadha. Akeeka kana argiteetiin ka uummata keenya biraan ga'uu qabna. Akeekni kunillee immoo akka gabbatee yaadni kun gabbateetiin akkuma reefsi hin jedhe san haala Itoophiyummaa kana keessatti mirgiin argama akka jedhu saniin garas uummanni garas akka luuccifamne akeeka kana sirritti uummata himuu qabna. Uummata keessa seensisuu qabna. Uummata kana keessa seensifneetiin miseensota horatuu qabna. Yaadni kun akka gabbatu godhuu qabna. Yaadni kun akka gabbatuuf ka miseensotaaf yaada kana maal goona barumsa adda addaa kennu garaagarummaan federaalizimii fi biyya ofii ijaarachuu maal akka ta'e ibsu seenaa biyyi sun akkamitti akka ijaaramte seenaa san uummata keenya barsiisu barumsa adda addaa ka seenaa haa ta'u ka argiteetiin waa'ee mootummaa ofii ijaarachuu haa ta'u kanarratti baruu adda addaa wannoo godhuun uummata dhaqqabsiisuun akka uummanni keenya kana hubatee sabni keenya kana hubateetiin yaada isaa qalbii isaa gara kanatti deebiseetiin waltajjii walabummaa kana bira dhaabatu godhuuf carraa guddaa qabsoo guddatu nu eeggata jechaadha. Karaa kanaan uummata ofitti hawatuu fi uummatallee immoo karaa walabummaa daandii walabummaa sanirratti qajeelchuuf karoora godhanneerra kanuma
gabaabatti. Mee namoota yaada keessan kana fudhatanii qabsoo walabummaa Oromiyaa kanatti amanan miseensa keessan ta'uudhaaf ulaagaalee akkamii barbaachisu? Egaa miseensa keenya ta'uuf dura ulaagaan barbaachisu walabummatti amanu. Walabummaa Oromiyaan sun walaba ta'uu qabdi jedhaniitiin itti amanu. Qabsoon uummanni Oromoo godhu qabsoo biyya ofii adda ijaarachuu, qabsoo haqaa ta'u jechuu amanuu qabu. San callaa odoo hin ta'in immoo nama dhugamaan quuqama sabaa qabu ta'utu irra jira. Namoota argiteetiin Itoophiyaa leellisan ta'uun irra hin jiru. Kun argitee ulaagaa tokko Itoophiyaa leellisuu fi walabummaan walitti hin. Kana waan ta'eef namni walabummaa Oromiyaan sun walaba ta'uu qabdi jedheetiin amanu, namni saba keenyaaf quuqamu, namni du'iitiin amma irra gahaa jiru biyya san keessatti dararaan uummata kanarratti gahaatiin jiru kun na dhukkubsa. Dararaan kun dhaabatuu qaba uummata kanarra. Dararaan uummata keenyarra gahaa jiru kun immoo karaan itti dhaabatuu danda'u karaa walabummaati jedhee namni itti amanu ulaagaa kanneen kan guutu miseensa keenyaa ta'uu danda'a kan gabaabatti. Galatooma Doktor. Mee miseensonni keessan karaa kamiin isin qunnamuu danda'u? Karaa kamiin isinitti makamuudhaaf daandii kamiin isin argatuu danda'u? Namni haaroon yaada keessan kana fudhatee ulaagaalee kana hin guuta jedhee ofitti amanee karaa kamiin isinitti makamuudhaaf isin qunnamu? Kun gaaffii bareeda na gaafatte. Namni ulaagaawwan kana guutetiin qabsoo walabummaa kanatti dabalamuu, waltajjii walabummaa kanatti dabalamuu barbaada jedhu karaa adda addaatiin qunnamuu danda'u. Akkuma beektan, akkuma argitan, keenya kanallee karaa feesbuukiitiin, karaa yuutuubiitiin yaada kennallee waa'ee waltajjii kanallee ibsataatiin jirra. Kanaaf websaayitillee hin qabna, feesbuukillee hin qabna. Karaa kanaatiin karaa nama beekanillee namoota waltajjii kana keessa jiran akkuma beekanillee qunnamaniitiin miseensa ta'uu hin danda'ani. Karaa adda addaatiin, karaa imeeliitiin, karaa hawannootiin qunnamuu danda'ani. Haala akkanaatiin yoo walabummaatti amananiitiin jedhan karaan itti qunnaman baay'ee rakkisaan ta'u. Maarree Doktor yeroon teessan gabaabduu akka taateen hin beekaa dirqiidhaan yeroo qabdanirraa na hayyamtanii na dhiyaattanii gaafilee xiyyaa xumuruuf maa irra ga'ee jira. Amma ammootu hiree takka isinii kenna yaada gaafilee kiyya keessatti hin ka'in quuqama qabdan wanta dhaammatuu barbaaddan yoo jiraate dhageeffattootaaf dhaammadha. Hayyee galatoomi wanni an dhaamadhu akkuma beekamu yeroon ammaa kun yeroo badduudha. Uummanni keenya yeroo badduu hammaattuu hadhooftu akka bara yoo kolonii diinni nu qabatu san uummata keenya fixanii harka muranii harma muranii eetiin aanoletti achirraa darbaniitiin immoo calanqottillee uummata keenya cal godhanii dhiiga dhangalaasanii hin jedhan ammallee uummanni keenya akkasitti dhiigni isaa dhangala'aa jira. Yeroo hamtuu keessa jira. Kanaaf yeroo hamtuu kana keessa gadadoon kun uummata Oromootirraa dhaabatuu ka danda'u yoo uummanni marruu namni Oromoo jedhu namni Oromoof dhukkubsata jedhu hundumtuu wal bira ka'eetiin rakkoo uummatarra gahaa kana dhaabetiin biyya ofii walaba taate ijaarate callaadha. Kanaaf namni Oromoo ta'eetiin jedhe biyya san keessatti Oromoota akkuma argitaniitiin jettan maqaa adda addaa kennanii hidhuu, ajjeesuu, dubartoota gudeeduun kun hammaataa waan jiruuf kun irraan dhaabatu yoo ka'eetiin manni Oromoo wal bira ka'ee xiqqaa guddaan jaars, jaartiin, dargaggoon kun hundi wal bira ka'eetiin walirratti eeguu osoo hin ta'in wal bira ka'eetiin lolateetiin rakkoo kana keessaa uf baasu waan danda'u hundumaa gumaacha godhuu qaba. Kun yeroo badduudha. Yeroo badduu kana wal bira dhaabatuu qabna. Wal qoqqooduu hin qabnu. Akka Oromootitti akka saba tokkootitti tokkummaan ka'uu qabna. Yoo tokkummaan wal bira hin ka'in rakkoon kun bara maraayu akkamatti nurratti deemaa jira. Kanaaf uummanni keenya ka jiru ka ala jirus ka biyya jirullee haala kanarratti ganama galgala dalageetiin uummata keenya rakkoo keessaa baasu. Maarree yaada bal'aa nuu kennitanii dhaammattanillee jirtanii galatoomaa yeroo qabdan xiqqoo sanirraa nuu kuttanii turtii akkana fakkaatu nu wajjin taasisuu keessaniif hedduu isin galatoofannaa Doktor Bayaan ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Hayyee leellisaatillee ulfaadhu wayyooma. Marree kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa keenya har'aa waliin turtii dabarsinee kanumaan goodamnee jirraa isinillee gaawwan hedduu akka irraa hubattan abdiidha qabna. Sagantaa keenyallee gara xumuraatitti deemnee sagantaan keenya har'aa gaa turtii Doktor Bayaan wajjin taasiseen goolabamaati jira.
An isin faana kan ture leellisaa Oromiyaatti waahilli xiyyaa kana cinaa turtee hiikoo gammadiitii ogeessi teeknikaa Dr. Abdusamad waliin ta'uudhaan sagantaa keenya har'aa qabnu kanumaan xumurraa horaa bulaa.